qabeenyi humna siin ta'u, firri humna siin ta'u. Amantiidhaan garuu humna argannaan du'aan lubbuu sii godhata. Amantiin wanta du'eetti lubbuu deebisa, gaara buqqisee galaana walakkaa buusa. Amantiin waan hin danda'amne dandeessisa. Hin danda'amu hin ta'u wanta jettu gaafatamantu sii ta'a. Wanta namni hin darbamu jedhame namni amane hin darba. Namni amantii qabu hunda caala. Qabeenya qabaatee nama amantii hin qabnerra hiyyeessa amantii qabuutu caala. Amantiin gaara iddootiin buqqisa. Amantiin tulluun sochoosa. Amantiin du'aatti lubbuun deebisa. Amanteen naan humna argatta. In amantu taanaan garuu utuu qabeenya qabdu iyyuu dadhabaa taata. Si'a tokko tokko biyya lafaa kana keessatti wanti hundinuu akka waan nurkatti du'ee ta'a. Akka waan lubbuun nurkatti ba'ee gatii hin qabne ta'a. Amantiin jiraannaan garuu du'aan lubbuu godhata. Haala laaltanii abdii kutatina. Firan qabdu yoo ta'e, of harkaan qabdu yoo ta'e, wanti hundinuu duwwaa yoo ta'e, sagaleen jiraannaan hin ce'ama. Saaraaf Abrahaami amma mucaan nufutti abdii kutatoo turan. Inni Waaqayyo dubbate sagalee qofatti fakkaata ture. Waa'een isaanii dhumee turedha. Garuu amantiidhaan humna argatanidha. Amantiin humna namaa ta'a obboloota ko. Amantiidhaan humna argadhaa. Ka'uu nan danda'a jedha. Darbuu nan danda'a jedha. Lafa kufanii ka'uun hin danda'ama. Amantiidhaan humna godhadhaasin. Sanyiin xaafiyyuu gorsituun qabdu, ijaan qabdu, harkaan qabdu, miilan qabdu, biyyee ofirraa darbachuudhaan miilan qabdu, harkaan qabdu. Garuu biqiltee makaati. Amantiidhaan humna godhadhaa. Hin kaatu. Du'eeran jedhina. Waa'een koo dhumeeran jedhina. Waa'een koo raawwateeran jedhina. Jira abdiin ka'uun hin danda'ama. Dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifannaa. Mee hundumtii caaffata qulqullaa kan qabdan Ibroota boqonnaa 11 deema. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 11-12 baafadhaa hundumtuu. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 11-12. Inni abdii kenneef amanamaa akka ta'e Abrahaam fudhatee waan tureef, Abrahaam inni barri isaa darbe iyyuu Saaraan isheen dhala godhachuu hin dandeenyes amantiidhaan dhala godhachuudhaaf humna argatan. Jara abdiin hin qabne lamaan amantiidhaan humna argatan argina iddoo kanatti. Jara abdii tokkollee hin qabne lamaan dhala godhachuuf garuu amantiidhaan humna argatan. Inni abdii kenneef amanamaa akka ta'e Abrahaam fudhatee waan tureef, Abrahaam inni barri isaa darbe iyyuu Saaraan isheen dhala godhachuu hin dandeenyes amantiidhaan dhala godhachuudhaaf humna argatan. Kanaafis sanyiin akka urjoota Waaqa keessaa baay'atan, warra akkuma cirracha qarqara galaanaa lakkoofsa hin qabnes namicha isa akkuma waan du'ee ture tokkicha sanarraa dhalatan. Akkuma waan du'ee ture sanarra maal ta'an? Dhalatan. Waan abdii hin qabneetu ganama kana baay'ate lafa guuta. Du'eera wanta ati jettuutu baay'ate mana kee keessatti argama. Du'aa keettan lubbuu siif deebisadha Waaqayyo. Amantiidhaan humna godhachuu lallaba jedhuun dubbadha, xiqqoo isheen dubbadha. Amantiidhaan humna godhachuu jedhame na duukaa. Amantiidhaan jedha humna godhachuu jedha. Rakkina irratti, hiyyuma irratti amantiidhaan humna godhachuu. Qabeenyi humna siin ta'u, firri humna siin ta'u. Amantiidhaan garuu humna argannaan du'aan lubbuu sii godhata. Ilaa irra deebi'ee isinitti hima. Amantiin wanta du'eetti lubbuu deebisa, gaara buqqisee galaana walakkaa buusa. Amantiin waan hin danda'amne dandeessisa. Hin danda'amu hin ta'u wanta jettu gaafatamantu sii ta'a. Wanta namni hin darbamu jedhame namni amane hin darba. Ilaa akka saayinsiitti dubartiin tokko waggaa 45 olitti dhala godhachuudhaaf ayitaasabu. Saayinsiidhaan uumamaan. Jaarsi dulloomes dandee dhala godhatu. Abrahaam dhala godhachuu hin danda'u ture. Saaraanis baqa dhumeera yeroon ishee jedhameera. Garuu inni abdii kenneef amanamaa akka ta'e baraniiti amantiidhaan humna godhatan. Paaraadoolabaa. Isa booda sanyiin isaanii akka urjii Waaqa keessaa baay'ate. Yanama abdii kutattee jirtu arra amantiidhaan humna argatta, ikoonomiin kee baay'ata. Jedhame amantiidhaan jedha. Humna argadheen galaa'edha. Namni amantii qabu hunda caala. Ila namni amantii qabu qabeenya qabaatee nama amantii hin qabnerra hiyyeessa amantii qabuutu caala. Amantiin gaara iddootiin buqqisa. Amantiin tulluun sochoosa. Amantiin du'aatti lubbuun deebisa. Amanteen naan humna argatta. In amantu taanaan garuu utuu qabeenya qabdu iyyuu dadhabaa taata. Abrahaamiif Saaraan
inni abdii isaaniif kenne amanamaa akka ta'e beekan bakka. Sanyiin kee hin baay'ata, akka urjii waaqa keessaa baay'ata, akka cirracha galaana keessaa baay'ata kan jedhu sagalee dhaga'anii turan. Abdiin kennameeraaf. Waaqayyo maal ittiin jedheera? Abrahaamiin qomoo abbaa kee keessaa, maatii abbaa kee keessaa, sanyii abbaa kee keessaa bayi ittiin jedhe. Maaliif sin baay'isaa kan si eebbisu nan eebbisaa, sin eebbisaa ittiin jedhe. Abrahaam hin baye. Gaafa ba'u garuu dhala dhabe. Saaraan mucaa godhachuu dadhabde. Abdiin jiraa mucaan hin jiru. Kakuun jiraa mucaan hin jiru. Yesus. Kakuu dhaga'aniiru. Abdiin kennameeraa fi mucaan dhalachuu dide. Gadameessi Saaraa mucaa baachuu dide. Mucaa qabachuu dide gadameessi Saaraa. Waggaa dheeraa lakkoofsise. Garuu amantiitti hin laafne jarri kun. Inni abdii isaaniif kenne amanamaa ta'uusaa baran. Kanaaf maal godhan? Amantiidhaan humna argatan. Yaa nama kakuu qabdu amantiidhaan humna argadhu waa sii dhalata. Maaraa kuulaa daassaa diyaaba. Kakuun jira mucaan hin jiru. Sagaleen jira mucaan hin dhumne. Irraa jama Yisihaaq hin dhalatu. Inuma eegu abdiin kutan garuu. Baay'inameera ba'aniiru. Qabeenyi dhufe, harroonni dhufan, gaalonni dhufe. Baay'inni qabeenyaa ol harree dhufeera. Namni dhaalu hin jiru. Saaraaf Abrahaam qabeenya hedduu horanii mucaan isaan dhaalu hin jiru. Garuu abdiin jira. Maaltu jira? Abdii sana ilaalanii amantii godhatan. Amantiidhaan humna argatanii namuma akka du'ee ta'etu. Du'anii turan bakka. Duudhaaf yeroo muraasa tafeef kataf jennaan Yisihaaq dhalate. Yaa nama anoo duufin jedha jettu ganama kana kakuu keessii dhalata waaqa. Jedhame utuu nan hin du'inedha. Eebbi koonaaf dhalataayidha. Nama si biraa harkaan qabe abdiin kutatiin edhime. Itti naa himi abdiin kutatiin edhin. Inni abdii siif kenne amanamaadhaa hidhin. Ila argitu sagaleen jiraannaan inni abdii siif kenne amanamaa ta'uusaa beekta taanaan amantiidhaan humna godhadhu. Amantiin humna namatti godha. Amantiin nama jabeessa. Si'a tokko tokko biyya lafaa kana keessatti wanti hundinuu akka waan nurkatti du'ee ta'a. Akka waan lubbuun nurkatti ba'e gatii hin qabne ta'a. Amantiin jiraannaan garuu du'aan lubbuu godhata. Maal jedhe egaa caaffati qulqullaan sanyiin akka cirracha galaanaa baay'atu kun, sanyiin akka urjii waaqa keessaa baay'atu kun namichuma isa du'ee ture sanarraa dhufanidha. Abrahaamumarraa du'eema ture bakka. Sagaleen jiraa, kakuun jiraa, mucaan dhufuu dide. Guyyaa tokko abdii kutatee akkas jedhe. Ani maalan godha qabeenya kana horeen? Nama biyya Edoom ormanna dhaala'u jedhe. Anoo dhalan qabu jedhe. Anoo sanyiin qabu jedhe. Ormanna dhaala'u qabeenyi kun maal naa godhaa jedhe. Waaqayyo mokkeen dhaqee ormi sin naalu jedhe. Isa mudhii kee keessaa ba'u si dhaalaa jedhe. Waan jechuu barbaada dhukkubi sin naalu, rakkinni sin naalu, eebba si dhaala si jedha Waaqayyo. Maaloo daa'e arra waan dhaaltee baatu qabda. Haala laaltanii abdii kutatinaa. Sagaleen jiraannaan hin ceema. Ani dubbadheera. Firan qabdu yoo ta'e, of harkaan qabdu yoo ta'e, wanti hundi nu duwwaa yoo ta'e, sagaleen jira taanaan jabaadhu hin ceetaa siin jedha Waaqayyo. Mee warri abdii qabdan, warri kakuu qabdan, ganama kana mee riqicha tokko zaraggaama biyya abdii keessanitti darbitu. Jedhame abdiin jiraannaan edhaa. Kakuun jiraannaan edhaa. Hin jiraatamaa edhaa. Eewni kakuu qabulee ilaa isaatti abdii kutatteetti Waaqayyo abdiitti sii deebisa. Wanta du'eetti lubbuu sii deebisa. Wanta qabame sii gadhiisisa. Pirinsipiliima Waaqayyootu seeruma Waaqayyoo keessatti wanti baay'achuu qabu du'uu qaba. Baay'achuuf wanti tokko du'uu qaba. Du'e malee hin baay'atu. Namni dhiibbaa uumu arrabsamuu qaba. Gufuun nama deemuudhaa malee nama taa'u hin dha'u. Nama deemsa irra jiru gufuudhaa. Namni gufuun deemuun hin kufata. Hin gufataa hin kufa. Deemsa irra jirta taanaan gufuun si dha'uun saanafu. Kakuu qabda taanaan rakkachuun kennafu. Namni dhiibbaa uumuudhaaf dhufe addunyaa kana irratti hin jibbama. In ari'atama. Namni baay'achuuf dhufe immoo du'ee ka'a. Du'ee ka'uun gatii kaffaluunsaa dirqama isaati. Abrahaam erga humni isaa du'e, Saaraan erga gadameessi ishee gogee, Waaqayyo erga isaan humna fixatanii katafee dhaqeef. Abrahaam humna fixatee mukatti rarra'ee deemaa. Saaraan gadameessi gogee dhala baachuudhaaf abdiin qabu. Akkana Waaqayyo isin humna keessan fixanii ittan sinii darbaa jedhe.
nama tokkoof ittan darbaaf naan jedha Waaqayyo. Itti siifa darbu Waaqayyo. Wanta itti abdii kutattee jirtutti Waaqayyo itti sii darbeera. Ilaala namni dhiibbaa uumuudhaaf dhufee yeroo baay'ee ergennumna isaa fitatee Waaqayyo dhufee mul'ataaf. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 keessatti inni dubbistanii iji qamadii jedhe lafa bu'ee duudhaa yoo baateen baay'atu jedhe. Amma mee fakkeenyaaf xaafii sanyii xaafii kiiloo 5 qabda taanaan yoo dhattee facaaste sanyii xaafii sana yoo dhattee maasitti facaaste ajjeeste awwaalte galte gaafa yeroon isaa ga'u makariin gaafa ga'u dhattee kuntaala 50 galfatta. Kiiloo 5 sana teessee nyaannaan garuu guyyaa 3 nyaattaa buddeen ija 10 caalaa si hin ba'u hin dhume bakka. Yoo dhattee awwaaltee galte garuu qottee awwaaltee yoo galte garuu ji'a muraasa booda kottoon kiiloo 50 siiteera kuntaala 50 siiteera kottu kiiloo 5 facaaste kuntaala 50 siitee kottu na sassaabadhu siin jetti si waamti. Ila yanamame akkasumatti mimmaan gaddaa facaasaa jirtu arra boojuu guurattee baata. Maacidiin harka namootaa keessatti arga. Hamtu nama eebba hammatee ba'u jira da Waaqayyo. Nama kakuu hammatee ba'u jira. Nama kakuu hammatee ba'u jira. Jedhame kakuu koo hammadheen baay'eedha. Mee akka nama xaafii hamuutti akkasuma godhame akkas jedha. Kakuu koon sassaabbadhaa'edha. Yeroo makariin naa dhufeedha. Yeroo eebbaan naa dhufeedha. Ji'a kana keessa nama eebba sassaabbatu jira. Guuri mee olitti guuri. Wanta itti abdii kutatte sun yaa'ee dhufee mana kee gala. Jedhame yaa'ee dhufee mana koo galadha. Wanti baay'achuuf mala du'uu qaba. Du'ee malee hin baay'atu. Sanyii xaafii yoo facaaste malee hin baay'atu. Kanaafidha annan du'aa jedhe Yesuus. Yoon du'ee du'aan ka'u ta'ee kiristaanni hin baay'atu jedhe. Maaliif iji qamadii jedhe yoo lafa bu'ee hin duute tokkichuma ta'ee faayida. Yoo lafa bu'ee garuu ija baay'ee godhata. Amma boqqolloo ija tokko naa facaaste boqqolloo ija tokko naa lafa buuste. Na dhaggeeffadhaa. Boqqolloo ija tokko naa facaaste muka 2-3 godhatee ka'a. Asitti muka tokko, asitti tokko, gararraatti tokko baata. Ija tokko facaaste muka tokko irra garuu ija 200-300 jira. Ija meeqa irraa argatta jechuudha? Gara ija 1000 ta'ee ka'a. Ija tokko facaan lafa buusta 1000 ol sii fidee dhufa. Arrame yanama amantii qabdu wanta du'eetti lubbuu sii deebiseera. Meeqedhame kan koo baay'achaa jiraayidha. Tokko lama arraa kaasee waan baay'atu ol waamee mana kee dhufa. Wal guuree mana kee dhufa. Biyya lafaa kana keessatti iccitii tokko sinitti himuufi wanti ari'atamu hin baay'ata. Adamsituun muraasa. Adamsamaan garuu baay'eedha. Baay'achaa deema. Ishi leenca moo gafarsa baay'ina qabam? Gafarsa baay'eedha. Kan yeroo hundumaa qeerransis leencis waraabessis ari'ee nyaatu moo eenyudha? Gafarsa. Baay'ina moo eenyu qaba? Ishi waan tokkoon sin gaafadha kan biraa. Waan sin gaafadha. Hoolaan moo hunduma nyaata? Hoolaan nyaata xanarraa Addis Ababaa kana keessatti yoo xinnaate 10,000 ol qalamaniiru. Hoolaa 10,000 ol hoteela 10,000 ol keessatti qalamaniiru. Hoolaan baay'ee qalameera. Biyya lafaa kana keessaa hoolaa moo qeerransa baay'ata? Hoolaa baay'ata. Inni ari'atamu baay'achaa deema. Yanama ari'atamaa jirtu sin baay'isadha Waaqayyo. Ishi koo waan si gaafadha. Dhugaa Waaqayyooti. Amma mee namni xaafii mana keessaa nyaatiin dhuftan hin jiran buddeen nyaannee dhufne hundi keenya. Buddeena nyaannee dhufne hundi keenya. Sirrima sirri miti. Hundi kanaa ijuma xaafii nyaata. Midhaanuma nyaannee jiran. Guyyaa tokko garuu iji xaafii hirratee hin beeku. Hinuma baay'ata. Baay'eedha biyya lafaa kana keessa. Wanti nyaatamu baay'achaa deema. Wanta namoonni nyaatan holoraa deema. Maalidha? Wanti du'inuma ka'a. Yaa nama eebba koo nyaatamee kakuu koo nyaatamee jaartu baay'achaa jira siin jedha Waaqayyo. Nama si biraa harkaan qabi kakuun keenya nyaatamneedhi. Karan beekamne baay'achaa jira jedhin. Horee baay'achaa jira jedhin. Akka nyaatamuuf xaafiin sanyiin isaa nafu ture. Akka namni baaburatti naqee lanqatee daakee nyaatuufoo xaafiin biyya lafaa irratti zariin isaa hin hafuyyuu hin qusatamu ture. Hin hafu ture. Amma garuu hin nyaatamaa innum baay'achaa madeema.
Inni barreen gaddaa kuntaala kudhan galchate bara nama kuntaala dhibbata ol guddisa. Eessaa akka inni dhufu hin beekamu. Wanti duubaa jechuun isaa nafu. Yanama jecha raba namaan duutee jirtu, oduu mandaraan duutee jirtu, akkeedha Waaqayyo waatu baay'atee dhusii dhufaa jiradha. Eebbi tokko baay'atee siifaa dhufu. Jedhame waatu baay'atee naa dhufaa jiradha. Wal horaa jiraayidha. Wal horee wal waamee mana kee siifaa dhufu. Eebbi tokko wal waamee mana kee siifaa dhufu. Mee dhufeera 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 jedha. Jedha 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 jedha. Dhugaadhaam yeroo baay'ee wantootni nyaataman hin baay'atu. Inni nyaatu garuu badaa deema. Inni nyaatu. Amma utuu laga nagade buute utuu akkas gabbuute horii baay'ee argita, leenca tokko hin argitu. Utuu karaan irra deemtee hoolota baay'ee argita, qeerransa tokko hin argitu. Kan nyaatamaa oolu immoo hoolaan. Kan namni qalee nyaatu, kan bineensi aree nyaatu immoo hoolaan. Kan baay'atu immoo hoolaan. Wanta akka ija xaafiitti nyaatamu jiru. Ija xaafii caalaa immoo kan biyya lafaa kana keessa guuteeru hin jiru. Amma birrii mana na tokko lakkoofnee hin finna. Birrii mana kana tokko kuntaala kuntaalaan asii ol darreessine. Ija xaafii, sanyii xaafii kana tokko amma bara jireenya keetti lakkooftee hin fittu. Xinnooma ishee baay'eedha. Miilana waan siin jechuuf jedha. Wanti harka kee keessa jiru yaa'ii kan hin dhaabbanne ta'a. Waan caaluttan si dabarsa. Eebba caalutti si dabarseera. Jedhame kan caaluttan darbayidha. Tokko wanti harka kee keessa jiru xiqqoo fakkaata garuu baay'eedha. Lakkaa'ameen numu. In caaltaa mati miilan. Ati mee hin caaltaan siin jedhe. Harka kee mirga ol kaasi nan caalanii dubadume. Tokko lama. Abrahaam Saaraaf Abrahaami amma mucaan nufutti abdii kutatoo turan. Inni Waaqayyo dubbate sagalee qofatti fakkaata ture. Dhumarra gaafa dhufu garuu lafa raase. Lakkaa Isiyaaq saba baay'ee qomoo baay'ee fidee dhufaa jira. Tokkicha akka kumaan dhufaa jira. Amma dhufutti garuu waan du'e fakkaata. Namuma du'e sanarraa akka urjii Waaqa keessaa saba baay'atan, akka cirracha galaanaa saba baay'atan fidee Waaqayyo. Akka nama du'ee tureedha Abrahaam kun. Namuma akka du'ee ture mootoo nabbar. Amma garuu maal godhe Waaqayyo? Isuma baay'ise. An du'een jira abdii kutadheen jira ya nama jettu. Ila akkasiin jedha Waaqayyo. Miilana alaabaa moo'ichaa kee tol kaa'edha. Harka kee mirgaa ol kaasee kee dhime alaabaa moo'ichaa koo tol kaa'e dhime. Tokko lama. In ari'atamtu taanaan akka baay'achaa jirtan amanaa. In jibbamtu taanaan dhiibbaa uumuuf akka dhumtan amanaa biyya lafaarra. Akkasiin yoo kana ta'uudhaa baatee addan ba'u ka. Sadiin keessa buusee afur ta'anii jedhe namichi. Meeshaa kishee diraa qabdanii goon hin baay'atu. Ijoolleen Waaqayyoo rakkina keessatti baay'achuudhaan beekamu. Afaan leencaa cufuudhaan beekamu. Kun hin ta'u taanaan ulfinni Waaqayyoo hin mul'atu. Ulfinni Waaqayyoo mul'achuudhaaf akka waan nama du'ee ta'uu qabdati. Akka nama hin jirree ta'uu qabda. Yeroo sanatti katafette gaafate kaatu afaan qabatu. Tokko lama sadiin diinota kee afaan isaanii cufeera dha Waaqayyo. Afaan diina kee cufeera dha Waaqayyo. Jedhame afaanni diinota kootii cufameera jedha. Cufameera jedha. Tokko tarimee du'eera siin jechaa jiru. Badeera siin jechaa jiru. Hortee baay'achuu kee iji isaanii hin arga. Abrahaamiyyuu akka nama du'ee turedha. Garuu sanyiin akka urjii Waaqa keessaa baay'atuuf, sanyiin akka cirracha galaanaa baay'atu namichuma akka du'ee kanarraa dhufedha. Namichuma akka du'ee ta'e kanarraa dhufe. Amma yaada isaaniitti tarii si awwaalaniiru, si ajjeesaniiru isaan. Namoonni akka yaada isaaniitti si awwaalaniiru siin. Gatiin qabdu siin jedhaniiru. Lakki lafa isaan si awwaalanitti ati immoo baay'achaa jirta. Amma mee guyyaa tokko isinitti meera. Sanyii xaafii dhaqanii gaafa awwaalan lafa qotanii tattaraaranii bo'oo baasanii sanyii xaafii gaafa dhaqanii facaasanii galanii xinnoodha biyyee keessaan argamtu
sammuun qabdu, harkan qabdu, miillan qabdu, in ilaaltu ijaan qabdu, in dhageessu gurran qabdu, waama xiqqoo mixii fakkaattu sana hidhattee lafa buustee kaata. Torba isaa gaafatti hidhattu biqiltee si heddi, eewutu gorsee, eewutu harka qabee, gurra maaliin dhageessee, yeroo hidhattee gattee lubbuun qabdu akkamitti kaatee, mee kottaa mee sanyiin akkamitti biqila? Itti yaaddanii beektu? Nammoo dhaqee magatee gala, gurran qabdu, ijaan qabdu, in argitu hin dhageessu, in dubbattu hin dhageessifattu, hin ciniintu qarrifaan qabdu, harkan qabdu ofirraan gaffaatu biyyoo, miillan qabdu hin dhidhiittattu, torbee isaatti garuu biqiltee makaati. Eenyu akka ta'e hin beekon, firan qabdu, naman qabdu biqiltee guddatta. Sakata jada duula biidas, miila na biqiltee guddatta siin jedha Waaqayyo. Nan guddate jedhi duba du'e. Eewutu gorse, eewutu harka qabe. Iji xaafii harka qabdi, miila qabdi, sammuu qabdi, ija qabdi, gurra qabdi. Gaafa gatanii galan hin biqilti moo hin biqiltu? Eewutu gorsa. Ani eenyu akka ta'e hin beeku, fira dhabuu dandeessa, garuu miila na kaatee mul'attadha Waaqayyo. Ka'ee mul'ata jedhimee. Tokko, lama, eewuni mul'achuu barbaadu. Ilaamee rakkina sirra tuulan, hiyyuma sirra tuulan, urgufattee kaatee mul'attadha Waaqayyo. Jedhime urgufa ofirraa, riba bababababababa, dhukkuba, rakkina, urgufa ofirraa, dhibee garaa, urgufa ofirraa, baratitti biqiltee mul'attuudha siin jedha Waaqayyo. Yerootitti biqiltee mul'attuudha siin jedha Waaqayyo. Waan na dhokse harkaa nan baay'idhaame, ba'eema mul'adhaa'idha. Wanta sin dhokse harkaa maqaa Yesuusiin ba'aa mul'adhaa. Harka namaa gatee deebi'e. Harkuma gateetu moo dhaqee hammata. Harkuma gateetu moo kottu manatti ol deebi'eedha. Zarii kee fudhattee taa'edha. Isheen immoo maatti atillee nagatte ani immoo zarii koo fudhadheen keetti. Eessaa dhufemma? Ija tokko lafa bu'eetu eessaa baay'atti. Zarii qabdi jechuudhaan lafa keessaa. Sanyii qabdi jechuudhaan lafa keessaa. Bakka atillee nagattee galtee dhingadda ani immoo akka kee miti baay'adheen si eegee fuudhii manatti nagaleetti. Amma immoo gara indaganaa irraa rukuttee, habaqiisaa irraa rukuttee, cidiisaa achumatti gattee, xaafii ishee, ija ishee immoo fuutee gombisaatti ol galta. Gamma immoo qoop mana kee keessa ammas dhuftee rikkatoo jadiya. Namni tokko si baatee eebba kee irra teessa. Harki si gatee si barbaacha dhufa. Bedhame inni na gateedha. Na barbaacha dhufaayidha. Nam barbaadama jedhaa dubbadha. Nama si biraa harkaan qabittimi barbaadamaa taata maqaa Yesuus hin hedhin. Seenaan kee gatamee na fuudhin. Namatti qabdee kunoo namni tokko barbaacha dhufeera. Kanaaf amantiidhaan humna godhadhaasin. Sanyiin xaafiyyuu gorsituun qabdu, ijaan qabdu, harkaan qabdu, miillan qabdu, biyyee ofirraa darbachuudhaan miillan qabdu, harkaan qabdu, garuu biqiltee makaati. Amantiidhaan humna godhadhaa hin kaatu. Du'eera hin jedhinaa. Dhugaa gooftaati. Waa'in koo dhumeera hin jedhinaa. Waa'in koo raawwateera hin jedhinaa. Jira abdiin ka'uun hin danda'ama. Abrahaam, Saaraanis waa'in isaanii dhumee turedha. Garuu amantiidhaan humna argatanidha. Dinqii kono. Amantiin humna namaa ta'a obboloo tokko. Amantiidhaan humna argadhaa. Ka'uun hin danda'a jedhaa. Darbuun hin danda'a jedhaa. ይቻላል የማይቻል ነገር የለም። ከውን እንደንዳማ ለፈኩፈኒ ከውን እንደንዳማ ከናም ማልጀዴ በሬስ ያባን በሬስ ሳይብሮታ ኢኒ አብዲ ከነፈ መነማከቴ አብዳ አብራም ፍደቴ ዋንቶ ረፈዳ መላላ ማል ብቻ ፍደቴ ብራም ኢኒ አብዲ ከነፈ መነማከቴ ከነ ብቻ ፍደቴ ኦዱን ነገፈቱ ሃለን ይላሉ ጀቸነማን ይላሉ ኢኒ አብዲ ከነፈ አመነማከቴ ብቻ ቤካ ቶክ ኢኒ አብዲ ከነፈ አመነማከቴ Abraam fudhatee waan tureef. Abraam inni barrisaa darbeeyyuu barrisaa darbeera. Jaarsa lafa guureera. Abraam inni barrisaa darbeeyyuu Saaraan ishee dhala godhachuu hin dandeenyes. Abraam barrisaa darbeera. Saaraanoo dhala godhachuu hin dandeessu. Maal godhanedha? Dhala godhachuudhaaf amantiidhaan humna argatanidha. Amantiidhaan hin dandeenyaam Abraam itti Saaraan natte. Abraam immoo Saaraadhaan Saaraa koo ichaalaalee amantiidhaan humna argatan akkamittiin? Umuriin nuuf hin iyyamu, haaloo nuuf hin iyyamu, amantiidhaan hin danda'amaa jedhan.
umuriin keenya nuuf hin eeyyamu, saayinsiin nuuf hin eeyyamu ennaan amantiidhaan hin danda'amu. Amantiidhaan humna argatan. Kara firaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kara mootummaa ta'uu dhiisuu danda'a. Amantiidhaan humna godhan isa dhabde sana argattee galta. Amantiidhaan. Amantiidhaan humna argatan. Isa booda namni akka cirracha galaanaa baay'atuuf samii urjii samii keessaa baay'atu namichi akka du'ee sanarraa dhufe. Akkuma du'ee ture jechuudha. Isarraa dhufe. Amantiidhaan yeroo humna argattan isa dhabden dachaa argattanii baatu. Ganama kana የምስራች amantiidhaan humna godhadhaa mootanii galtu. Kaadha badhaa hin kadhanna kanarra dhaabbanne. Mee an amantii qaba jedhame abdiin koo jiraataadha jedha. Sosocho'aa dubbadhaa abdiin koo jiraataadha, abdiin koo jiraataadha, abdiin koo jiraataadha, abdiin koo jiraataadha, abdiin koo jiraataadha. ተንቀሳቀሱና ተናገሩ። ብሮዳ ባላዳ የመንደስ ተክላቶ dubbadhaa ofirratti raajaa. Amantiidhaan humna godhadhaa. Amantiidhaan dubbadhaa humna godhadhaa. Abdiin qaba kaakuun qaba ani yadiina koo naaf raawwatamaa mul'anni koo. Abdiin qaba kaakuun qaba naaf raawwata. Irra deebi'aati. Abdiin qaba kaakuun naaf raawwatamaa. Abdiin qaba jedhamayyuu. Abdiin qaba kaakuun qaba naaf raawwatamaa. Irra deebi'i. Abdiin qaba kaakuun qaba naaf raawwatamaa. Isa naaf kakatee nama miti waaqa. Isa naaf kakatee nama miti waaqa. Abdiin qaba kaakuun naaf raawwatamaa mul'anni. Abdiin qaba kaakuun qaba isa naaf kakatee nama miti waaqa. Wanti dubbatame raawwatama.